Mana maree magaalaa Finfinneetti koreen dhaabbii dhimmoota misooma hawaasummaa fi dubartootaa koreelee sadarkaan jiran waliin raawwii hojiilee bara 2015 fi karoora bara 2016 irratti mari'ateera. Kaayyoon marii kanaas ciminoota itti fufsiisuu fi rakkoolee turan galtee karoora bara 2016 taasifachuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf ta'uu walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota misooma hawaasummaa fi dubartootaa magaalaa Finfinnee Aadde Zaayinaabaa Shukur ibsaniiru. Aadde Zaayinaabaan bara 2015 keessa gama barnootaan akka magaalaa Finfinneetti hojiileen hedduun hojjetamuu fi giddugala nyaataa waliin wal qabatee qaawwa jiru sirreessuufis kan hojjetamu ta'uu eeranii bara 2016 kanatti hawaasaaf hubannoo uumuun bifa adda ta'een hojiilee hedduu hojjechuuf qophii ta'uus ibsaniiru. 2015 አፈጻጸማችን ላይ የነበር raawwii hojii keenya bara 2015 irratti hudhaaleen turan dhaabbilee kurnan irratti garaagarummaa qaba. keessattuu nuti hordoffii kan taasisnu dhaabbilee namarratti xiyyeeffatan irrattidha. keessumaa gama damee dubartootaa fi daa'immaniin bara 2015 keessa raawwachuuf kan turre garuu osoo raawwatin kan jirru hedduutu jira. kunis sababa garaagaraatiin jechuudha. bara 2016 garuu bifa adda ta'een hojjechuuf hooggansarraa eegalee wanti sirreeffame waan jiruuf jechuudha. keessattuu daa'imman godaansaa fi dhiibbaa dubartootarra qaqqabaniif ilaalchisee hubannoon hawaasaaf kennamuu qaban akkuma jirutti ta'ee akka dhaabbataattis hojiin hojjechuu qabna ni jira jechuudha. Hirmaattonni marii kanaas bara 2015 keessa hojiilee bal'aa hojjetameen jijjiiramni hedduun jiraachuu kaasaniiru. akka waajjiraatti mana barumsaatti nyaata uumamee jira. duraan hin jiru tureeyyuu amma manni nyaataa sun sirreessamee achirratti barnoonni nyaata irratti jiranii baay'ee dhama'an jechuudha. Daa'immaniitii fi warra qaama miidhamtoota kana kanatti hojjetaa turre garuu kan akka kutaa magaalaatitti aanuullatti nu gadi jiru jara wajjiidhaan qunnoofnee baay'ee hojjetaa turre. haa ta'u malee wannan hojjenne wannan tumurre tokko ammoo bara 2016 irratti sirriitti walitti gurmoonneetiniin akka hojjennu barbaada. Hojiilee kanaan dura hojjetaman muuxannoo taasifachuun bara 2016tti koreelee sadarkaan jiran waliin qindoominaan hojjechuuf qophii ta'uus hirmaattonni kunneen eeraniiru. Asiin dura akka hojjenne akka jirutti qabanneet amma achi immoo gara fuulduraatti akka haaraatti ummata keenya daa'ima keenya sirumattummoo akka nadhuutti humna uumnee akka fuulduratti rakkoon ittiin qunnamne rakkoo kana akka hiikama argatan itti xaaraa jirra jechaadha. Gaditti waradaan aanulee 10tu jira. koree warra aanulee 10 irratti jedhanii wajjin walii qunnamne karoora itti baafanne wanta maal hojjennu akka jennu keessaawuu waa'ee warra qaama miidhamtootaa dubartootaa fi daa'immanitti walaamotu waajjira adda addaatti jirayyuu kan jara hojiidhaan karoora itti baafanneeti yaa'u baay'ee hojjenna jenneetiin karooraan qabanne jira. Bifuma wal fakkaatuun mana maree magaalaa Finfinneetti koreen dhaabbii dhimmoota daldalaa industirii fi turizimii magaalichaa koreelee sadarkaan jiran waliin raawwii hojiilee bara 2015 fi karoora bara 2016 irratti mari'ateera. Miseensa mana maree magaalaa Finfinnee fi miseensa koree daldala industirii fi turizimii kan ta'an obbo Ittisaa Damee rakkoolee qaala'insa jireenyaa waliin wal qabatee ka'uuf hojiileen hojjetaman jiraatanis bara 2016 keessa rakkoolee kanneen xiqqeessuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamu dubbataniiru. Addunyaa dhumarratti rakkinni jira. yaa ta'u malee rakkina kana furuudhaaf mootummaan amma fandii kennellee qaba warra waldaaleedhaaf amma revolving fund kan jennu fudhatanii ittiin akka hojjetan kan kenname jira. Isaan gadi bu'anii keessumattuu warra dhiyeessu waldaalee dhiyeessurraa fidanii uummataaf raabsurratti hojiin jalqabame jira garuu quubsaa miti. Waggaa dhufu kana garuu kanarra fooyya'ee rakkinni jiru kun haala ittiin furamuu danda'u karaa mootummaas wanti hojjetamu jira, karaa waldaalees wanti hojjetamu jira, akkasuma uummannis wal gurmeessee haala ittiin hojjetu wanti karoorfame jira jechuudha. Rakkooleen hedduun turuu kan eeran obbo Ittisaan rakkoolee kanneen furuuf riifoormiin hojjetamaa jiraachuu fi hojii dhabdoota hedduuf carraa hojii uumuuf karoorfamuus eeraniiru.